Tolii nagaan koo kan jaalalaaf kabajaa bakkuma jirtanitti isiniif yaa ta'u jecha warroonni YouTube chaanaalii kiyya subscribe like naaf gootanii guddaa galatooma. Akkasuma yeroo seentan immoo like osoo hin godhiniin darbina please like tuqa. Akkasuma warroonni maatii YouTube chaanaalii kanaa ta'uu barbaaddan like subscribe comment gochuu yaada qabdan na deeggaraa isin jechuun kabajaaf jaalalaan isin gaafadha. Tolii har'ammoo akkatatti juusiin kun hojjetamu isinitti agarsiisa jechuudha. Kuni scramble jedhama. Warra dhukkuba hir'ina dhiigaa qaban yookiin dammaanus jedhamuuf baay'ee gahee guddaa qabata jechuudha. Kuni ana already kukkutee qopheesseera. Yeroo itti aanutti kuni maal akka fakkaatu bal'inaan isinitti agarsiisa jechuudha. Yoo fedha keessan ta'e yoo isin jaallattani like godha. Kuni appilii yookiin tuffaadha. Kunis appilii isa arongaadee yookiin gidinidha. Kun immoo kaarotiidha jechuudha. Warri kuni baay'ee faayidaa guddaa qabu qaama keenya keessatti. Keessumatti warri hir'ina dhiigaa qabdan kana juusii kana akkaataa salphaatti waan mana keessatti argamudha yeroo hundumaa. Kuni nyaataaf yookiin furuuttiidhaaf waan bitamuudhaaf mana keessatti juusii isaa hojjettanii akkuma salphaatti yoo fayyadamtanii faayidaa isiniif qaba jechuun barbaada. Walitti adeemna. Eshi amma kun akka kanaatti kukkutee qopheeffadheen jira jechuudha. Hunduma isaa walitti makee yookiin walitti miksii godhee rakkina hin qabu. Waluma faana waan hojjetamu jechuudha. Kun akka kanaatti qopheesseen jira. Maashiniin ittiin daddaaku immoo kunuuti jechuudha. Kuni maashinii juusiiti. Maashiniin juusiillee mana keessaa hin dhibamu jechuudha. Akka salphaatti manuma keessatti hojjetattanii itti fayyadamuu dandeessu. Isinin jedha fayyaa ofii kan caalu hin jiru. Fayyaan ofii fayyaa ofii tiffattanii bira hin darbina. Waan mana keessa jirudha ganaa bittanii wanta piroosesii isin gaafatu miti manuma keessa waan jiruudhaaf hojjedhaatii fayyadamaa isinin jedha. Walitti deebina. Namni tokko fedha jechuudha kan inni hojjette kun akka kanattidha. Kun juusichi bifti isaa kana fakkaata jechuudha. Gaafa hojjetamu kana fakkaata. Annaa isinillee hojjedhaatii fayyadamaa isinin jedha. Appiliinis faayidaa qaba. Kirambiliinis faayidaa qaba. Kirambiliin baay'ee gahee guddaa qaba. Warra hir'ina dhiigaa qabaniif isinin jedheera. Akkasuma kaarotiin immoo qaroo ijaafillee baay'ee barbaachisaadha. Kanaaf juusii akkasitti hojjedhaatii fayyadamaawwan mana keessatti argattanidha jechuudha. Mana keessa waan deemu miti yeroo baay'ees waan bitamuufi fayyadamaa hojjedhaatii isinin jedha. Gammachuun waliin turtanii fi galatoomaa yuutuubii kiyya ammas naaf guddisaa like subscribe share gochuun dara qabdan komitii irratti naaf qabnu jajjabeessaa isinin jedha. Waan qabdirra naaf godhanis waan beekuu fi qaburra isiniif qooduudhaaf gara duubaatti hin jedhu. Lafa jirtanitti nagaa keessa wajjiniin haa ta'u. Bye.